Forforiin mataas rakkisee ofirraa balleessuudhaaf itti yaadaa yoo jiraate furmaata bareedaa qabadhee sii dhufee jira. Viidiyoo kana haga dhumaa dhageeffadhu siin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam jirtan obboleewwan nagaa qabdu jirtu fayyaa keessanii. Jalqaba irratti forforiin kun fangasiidha. Fangasii mataatii rifeensa keenya akka malee nurraa miidhaa. Rifeensa akka inni hin guddanne, akka inni hundeedhaa bubuqqa'u, akka inni caccabu, akka inni fayyaa hin arganne, akkasuma ammoo akka inni nu hooksisu ganamaa galgala asuma achi of qonnu. Nama fuula duratti illee wanti adiin akkanatti rifeensa keessaa nama gadi yayyaa'u konfidensii rifeensaa nama dhowwuu keessaa tokko forforiidha. Furmaata isaa karaa ofirraa balleessaniin haga isiniin himne dura jalqaba irratti forforiin kun karaa kam faan namatti dhufa ka jedhu wanta tokko isinii himuu barbaadeeti. Tokkoffaa irratti wanti forforii fidu keessaa tokko bishaan oowwaadha. Yeroo bishaan oowwaadhaan rifeensa keenya dhiqannu oowwaa waan ta'eef achi matatti gadi qicna, bishaan oowwaa sammuu kanatti gadi qicna waan ta'eef akka mataan goggogu taasisaa. Mataan goggoge jechuun ammoo yoo argitanii jettan akkuma yeroo qaama bishaan oowwaadhaan dhiqannu qaamni keenya kun addaatee nu goggogee nu addaatu san akkasuma mataan keenyallee nu goggogaa. Yeroo nu goggogu san ammoo in addaataa. Yeroo addaatu akka forforii ta'ee wanti adaadiin harcee rifeensa keenyarraa gadi jigu nu taasisa. Akka forforii godhannullee nu taasisa jechuudha. Yeroo rifeensa keenya dhiqannu bishaan oowwaadhaan dhiqatuu hin qabnu. Bishaan qorraa hin ta'in oowwaallee hin ta'in jiddu galeessa yoo dhiqanne filatamaa. Lammaffaa irratti ammas shaampoodha. Shaampoodhaan rifeensa keenya yeroo dhiqannu akka xurii rifeensa keenyarraa bahuu jennee itti deddeebisnee mataa keenya dhiquudha. Akkuma bishaan oowwalleen goggogsusan shaampoollee yoo itti deddeebisaa oollee shaampoon kun saamunaa waan ta'eef xurii irra jiru dhiqee irraa bahee wanta biraa kan irraa dhiqu yoo dhabu gogaa keenya kana dhiqa waan ta'eef deebi'ee akka gogaan keenya kun goggogu akka inni addaatu akka forforii godhatu taasisa. Sadaffaa irratti ammas rifeensa keenya dhiqannee guyyaa 2-3-4 kan achumatti fillee walumatti qabnee ofirraa dhiisna. Guyyaa 3-4 torban tokkorra hin deebinu akkasumatti dhiifna. Rifeensi keenya immoo keessi isaa wanta saamunaadhaan dhiqnee jirruuf hin goggoga waan ta'eef goggogiinsi sun akka keessi isaa gogaan keenya addaatu godhaa. Yoo addaatee jedhe ammoo hin goggogaa, hin qunca'aa, dafee akka forforiin nutti bahu taasisa. Afuraffaa irratti ammas tokko rifeensa xurii irratti qibaatii dibuudha. Isa xurii qabu san qibaatii biraa yoo irratti daballee ka dibnee akkasitti dhiifnu ta'e xurii jala jiru irratti qibaatii biraa daballaa. Qibaatiin zayitiidha. Jalleemsaa ammoo xuriidha. Walirratti daballaa. Zayitiin kun illee dhufee xurii kaanitti hidhamaa. Xuriin tun xurii kaan dhalaa. Achirratti baakteeriyaa, fangasii, wanta garaagaraa godhaa. Yoo akkanatti hoqiyyuu qeensa kan kee jalatti akkasitti gadi yaa'a. Achumas irratti gadi maxxanaa qibaatiif xurii wal qabatee yeroo dheeraadhaaf akkasitti taa'ee jennaan gara forforiitti jijjiirama. Kanaaf qibaatillee isa xurii ittiin dibinaa isiniin jedha. Forforiin karaa hedduudhaan dhufuu danda'a. Kana qofaa miti. Garuu rakkoon jiru maal seetan forforiin karaa kamiin dhufa osoo hin taane forforii akkamitti ofirraa balleefnaadha. Anis forforii kana yeroo hedduudhaaf na rakkisaa ture. Narraa badaa, natti deebi'a, narraa bada, natti deebi'a. Dhihoo manarraa badanillee hedduu qaba. Forforiin kun hedduu na rakkisa. Akkamitti akka ofirraa balleessee fi maaltu akka na gargaare isin agarsiisa. Tokkoffaa irratti akkuma asitti argitan kana shaampoo kanneen. Shaampoon kun kan forforiiti. Gogaa mataa keenyaa ka goggogee ka diraayii ta'ee fi anti itching ammallee ka hooksisu mataa keenya kan hooksisuuf gargaara jedha. Akkuma asitti argitanii jettan before fi after isaallee agarsiisa. Asitti kun wanti adii matarraa kakkaa, asitti ammoo yeroo qulqullaa'u. Bitaan istoorumaa bitee Amazon irratti illee maqaa isaa kana barreessanii yoo sarchii gootaniin argattan natti fakkaata. Akka malee forforiidhaaf bareedaadha. Akka malee na gargaaree fixee jira. Yemmuu kinoo asseetana jirti. Agatti fayyadamuu gadi fixee amma asitti dhumatu geettee as jirtiyyuu. Lammaffaa irratti tokko ammas tiitiriidha. Tiitirii jechuun shaampoo naanaati. Shaampoo isaatii fi qibaatii isaallee yoo argattan itti fayyadamtan innillee akka malee bareedaadha. Forforii dhiqee qulqulleessee hundeedha irraa kaasa. Hundee irraa kaasa. Deep cleanidha. Akka malee cleanii godha. Tokko ammas salfarii kana kunis kun akkuma asitti argitan deep clean shaampoodha. Ka daandiruu fi removes daandiruu flexedha. Gogaa kan kee kanallee akka inni haaromu taasisaa. Daandiruu fillee forforillee akka gubbarraa dhiqamu taasisaa. Rifeensa hundaafiyyuun ta'a.
kunillee akka malee bareedaadha. Kanaaf fixee jira iyyuu akkuma sitti argitan. Xiqqoosh bicha keessatti hafee mucaa kiyyatu itti fayyadama. Gaafa noo dhiiraa mitire qibaatiin aan dibatu dhiqatee qofa akkasitti gadi baashi jedheen aan dibatu. Qibaatii shi jedheen aan dibatu ani durbaa miti naan jedha. Rifeensa isaa yeroo dhiqatee gadi bahu homaa waan hin dibanneef hin goggoga. Yeroo akkana jedhu kun wanta adii kanatu keessaa gadi harcaa forforii waan qabuufi isaaf biteeyyu isatu fixee akka malee gargaaree hin qulqulleessa. Keessa isaa akka malee qulqulleessa daandiruufi jedha lafee isaa keessa hundarraa qulqulleessa. Ani ammoo kanumaan dhiqadhaanillee kana dhihoo bitee kana gaafa dahe bitee iyyuu hin fixne gammaatti fayyadamaa jira. Kunillee daandiruufi akka malee gargaara. Tokko bareedaan ammallee ka dhiqee baasu keessaa tokko kinoo laastikii kana yoo qabaattanii jettan shaampoo sanni yoo hin qabaatin iyyuu laastikii kana qofa qabaattanii jennaan burushii kana qofa qabaattanii jennaan burushii kanaan kanatti keessa isaa mataa keessan keessa kanatti hooqa waan ta'eefi hooqee gadi baasa wanta xurii fakkaatu wanta daandiruufi fakkaatu hunda isaatiiyyuu hooqee gadi baasa burushii kana qofa yoo qabaattan osoo shaampoo saniyyuu hin qabaatini. Shaampoo sanii fi burushii kana walitti qabattanii yoo akkam guddatte yeroo lama qofatti hin dhiqattaniyyuu gaafa yeroo sadaffaa isinitti deebitan rifeensi keessan qulqullaa'ee jira. Shaampoo kanaan fayyadamtanii keessa isaa ammoo akka sirritti forforii san hooqee baasuuf burushii kanaan akkanatti yoo hooytanii jettan akka malee bareedaadha. Burushiin kunillee rakas ammas Amazoon irra birrii tokko lama akkasumaan bittanii burushiin kunillee akka malee bareedaadha. Ammas shaampoo kanneen yoo hin arganne mana keessatti wanti isin gochuu dandeettan keessaa karaa laafaadhaan ammas shaampoon isin agarsiise kanneen yoo hin qabnellee bishaan loomiitiin spray gootanii loomiidhaaf bishaan walitti dabaltanii rifeensa keessanitti gootanii bakka hundayyuu rifeensa keessan akkanatti mataa keessan massaajii gootanii daqiiqaa 5-10 takka wajjin teettanii ofirraa dhiqxanii loomiin wanta garatti gadi nyaannu rifeensa homaa hin miidhu garuu asiidii waan ta'eef xiqqoo rifeensa nama jalaa goggogsa yoo isin jalaa goggogsellee homaa hin muddaminaa haga forforiin keessan isinirraa baduuf itti fayyadamtanii ammallee veenegarii yoo mana keessaa qabaattanii jettan veenegariin kalii jedhama natti fakkaata. Veenegarii illee orgaanikii isaa veenegarii qulqulluu yoo qabaattanii jettan veenegarii fi bishaan walitti dabaltanii akkuma loomii sanin illee bakka hundayyuu rifeensa keessan akkanatti mataa keessan massaajii gootanii daqiiqaa 5-10 takka wajjin teettanii ofirraa dhiqxanii rifeensa keessan yoo isinirraa goggogsellee hin muddamina asiidii waan ta'eef rifeensa isin jalaa hin miidhu garuu yoo akkam guddatee waa balleessee jedhe rifeensa isin jalaa goggogsa. Kana fakkaataa yoo jaallattan like share subscribe gochuu hin dagatina. Haga viidiyoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.